Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma beekamu baankii qaqqacareen qabadhee dhufa guyyaa har'aa immoo baankii hawaashinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii hawaashinii biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagenne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooramanii kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabadha jechuudha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin ta'e karaa baankiitiin illee jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 kana keessa ani fakkeenya biyyoota 20 qabadhee dhufa guyyaa hunda biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan isaan dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma akkuma beekamu karaa baankiitiin illee biyyoota 6 yookaan biyyoota 5 qabadhee dhufa jechuudha. Biyyoota ijoo kan namoonni baay'een dhageeffatanii jechuudha. Keessattuu birrii Saawudii birrii Duubaay doolaarii namoota baay'eetu ilaala jechuudha. Birrii Kuweet illee akkasuma jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin illee akkuma jedhe biyyoota 6 jechuudha. Biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii isin amma dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Asirratti karaa itoo bilaak maarkeetiin xiqqoo dhaabbataa miti karaa itoo bilaak maarkeetiin garaagarummaa qaba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baay'ee osoo hin taane saantiiba 2 saantiiba 3 jechuudha. Kan ganamaa fi kan galgalaa garaagarummaa qaba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akkuma jedhe baay'ee miti yookaan saantiiba wayii hir'isaa yookaan saantiiba wayii dabalaa salphumatti kan ganamaaf kan galgalaaf kan guyyaa garaagarummaa qaba karaa itoo bilaak maarkeetiin dhaabbataa miti. Baankiin garuu guyyaa 2 guyyaa 3 torbeetti irra jijjiiruu danda'u. Dhaabbatadha jechuun hin danda'ama. Kun garaagarummaa isaaniiti jechuudha. Itoo bilaak maarkeetti utuma san onlaayinii irra jiranii yoo hin jijjiiramu. Baankiin garuu akkuma jedhe guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkorree turuu hin danda'a jechuudha. Osuma hin jijjiiramii yookaan hin geeddaramii jechuudha. Garaagarummaa isaanii kanaa jechuudha. Akkuma beekamu immoo itoo bilaak maarkeetti guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa itoo bilaak maarkeetti biyyoonni hundinuu dabalanii jiru. Biyyi hin daballe hin jiru. Biyyoota 20 qabadhee dhufe kana keessa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee kan birrii bakka salphumatti guyyaarra baay'ee dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee baankii hawaashin illee dabalee jira jechuudha. Baankii hawaash immoo akkuma beekamu baankota Itoophiyaa keessa jiran tokkoffaan baankii hawaash. Baankiin hawaash baankii daldala Itoophiyaa yoo hin caala jechuudha. Jijjiirannaa isaanii jechuudha. Doolaarii biyyoota kamirratti iyyuu baankiin hawaash baankii tokkoffaadha akka Itoophiyaatti. Jijjiirannaa isaanii baay'ee olaanaadha jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa, baankii Oromiyaa, dashan baankii fa'aa hundayyuu hin caala. Baankiin hawaashii akka Itoophiyaatti tokkoffaadha jechuudha. Biyyoota ni qabadhee dhufu kana keessa baankota ni qabadhee dhufu kana keessa baankiin hawaashii hanga ammaatti tokkoffaadha jechuudha. Baankota hundayyuu hin caala jechuudha. Fini salphumatti amma salphumatti guyyaa hundayyuu jechuudha. Ameerikaa doolaariin irraa hin ka'a jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota ni qabadhee dhufu sila kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa rijaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yoowwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss baankii, Koronnaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin illee baankii hawaashin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 karaa baankiitiin jechaadha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 88 fi saantiiba 77 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi birriin Ameerikaa naannoo birrii 4 dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa tokkichumaanii jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko immoo karaa baankiitiin baankii hawaashin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 51 fi saantiiba 87. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 35 fi saantiiba 66. Akkasuma Kanaadaa doolaariin karaa baankii hawaashin birrii 100 fi birrii 8 fi saantiiba 78. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 26 fi saantiiba 30.
tokko hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 90 fi saantiba 99 kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 51 fi saantiba 40 akkasuma Duubaay dirhaamiin karaa baankii Awaashiin birrii 43 fi saantiba 96 kan itti aanu Saawudiidha. Saawudi Arabiyaa riyaal birrii 50 fi saantiba 34 birrii Saawudii guyyaa har'aa birrii 50 galee jira jechuudha. Guyyaa jalqabaatiif birrii Saawudii birrii 50 galee jira. Baga gammaddan ijoollee Saawudii jirtanii birrii 50 galee jira birrii Saawudii jechaadha guyyaa har'aa. Akkasuma birrii Saawudii tokko immoo karaa baankii Hawaashin jechaadha birrii 43 fi saantiba 02 kan itti aanu Kuweetii mootii birrii 600 fi birrii 15 fi saantiba 37 birriin Kuweetillee baay'ee dabalee naannoo birrii 14 dabalee jira jechuudha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Baareen diinaarri karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi saantiba 82 jechuudha. Birriin Baareen guyyaa har'aa birrii 500 galee jira jechuudha. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yoowwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 27 fi saantiba 05 kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 66 fi saantiba 31 jechuudha. Birriin Joordaan naannoo birrii 6 dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 53 fi saantiba 07 akkasuma Paawundi sterlingiin karaa baankii Hawaashiin birrii 200 fi birrii 5 fi saantiba 38 kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 67 akkasuma Yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 97 Iswiis baankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 62 Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 50 kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 38 Hijibshaan paawundiin tokko yookaan birriin Hijibti tokko guyyaa har'aa birrii 4 fi saantiba 00 dha jechuudha. Salphumatti birriin Hijibti guyyaa har'aa birrii 4 galee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Kan itti aanu Yemen haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 79 Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 59 fi saantiba 96 jechuudha. Birriin Israa'el irree birrii 60 galuudha fi saantiba 4 qofa hanqatee jira jechuudha. Salphumatti dabalee jira karaa itoo bilaak maarkeetii guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Indiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 09 Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 67 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaata jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii Hawaashiin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetii guyyaa har'aa baay'ee tokko dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kanan jechuu barbaadu immoo kan biraa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaaf jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irra birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundii biyya Beerutii baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii tokkichi biyya sana birrii tokkichi Itoophiyaa ta'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf doorota 3 maqaa dhiyee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Inni maqaa isaanii dhiyeenirree doolaariin baay'eetu jira. Paawundiin illee baay'eetu jira. Paawundii Beerutitti baay'ee xiqqoodha malee paawundoonni baay'eetu jiru jechuudha. Salphumatti
doolaarota keessa jechaadha. Warroonni Jordaanii fi Beerut yookaan Limneen jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Isaan irraa eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo Black Market dootti koome yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa yoo ergattan jechaadha. Birii 100 fi birii 88 fi saantiba 77 irraa eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Jordaanii fi Beerut yookaan Limneen jirtanii jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Hawaashii yoo ergattan jechaadha. Guyyaa har'aa warroonni Jordaanii fi Beerut yookaan Limneen jirtanii jechaadha. Birii 100 fi birii 51 fi saantiba 87 irraa eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Jordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Warroonni Beerut yookaan Limneen jirtan immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.